Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya karaa hundaan Telegram irraan ta'ee, Facebook, YouTube irraan ta'ee, TikTok irraan ta'ee, Twitter irraan ta'ee, Instagram irraan ta'ee, Messenger irraan ta'ee hundumaanuyyuu kan hordoftanuu alhamdulillah rabbiin guyyaa hadhaatiin nu gahuudhaan isa faarsina. Kanarratti wanni nuti dubbachuu barbaannu karaa gabaabaadhaan waa hedduu isaa akka qabnudha jechuudha. Masalan gosa interneetaa yoo fudhanne alhamdulillah dur namni lafaan deemee risaalaa waliin gahaa, lafaan deemee wal gorsaa, lafaan deemee da'awaa walitti godhaa. Garuu hadha innis osoo caalaa ta'uu garuu karaa gabaabaadhaan argameeti jira alhamdulillah rabbil aalamiin. Interneeta keenya irratti guruppii keenyaa fi chaanaala adda addaa qabnu irratti maal akka dabarsinu kana of hubachuutu nurra barbaadama. Wanni nuti dabarsinu saabskraayibii fi folloo baay'ifachuuf osoo hin taane Rabbii yaadataa namallee fayyaduu yaadachuun nurra jira. Rabbiin akkamitti yaadannaa? Rabbiin sodaatamuun akkuma lafarratti Rabbii sodaachuun namarratti dirqama ta'uu interneeta kanarrattis Rabbii sodaachuun giddiidha. Wannoota adda addaa kan namni gadhiisuu achirratti baay'ee nama ajaa'ibaa. Rabbiillee irraa nu haa eegu. Waan faallaa shari'aa taate yookaan waan nama gowwoomsuu, waan nama sobuu isa akkasii kanarraa fagaachuun bareechinu nurra barbaachisa. Karaa gabaabaadhaan waan ittiin diinii ijaarru, diinii kaddamnu, islaamummaa fuulduratti ceesisuudhaaf tattaabbannu isa akkasii nuuf haa ta'u jecha. Kalimaan nuti achirratti dubbannu kalimaa nama fayyaddu yoo dabarfatte kan nama hin gaabbisiifne, Rabbiin biratti illee nama hin yellaasifne, nama gurguddaan yoo argee namatti himute illee nama hin yaaddessine, nama hin yellaasifne ta'uudha kan qabdu jechuudha. Dubbii kee achirraa eenyullee arguu danda'a. Nama ati beektuuf nama ati hin beeknetu argaa. Jaahilaaf beekaatu argaa. Jaahilli dubbii ati beekaa hojjette yookaan waan feeteef goote dhugaa see fudhachuu danda'a. Akkuma namni waa balleessu baay'atu kan fayyadamuudhaaf deemus ni argama waan ta'eedhaaf wanna dabarsitu hundayyuu, waan achirratti dubbattu hundayyuu akka inni fayyadu yaaddee xiinxaltee dabarsuutu sirra jira obboleessa keenya. Alhamdulillah hadha Islaamaafis ummata abbaa barbaadeefuu mijataadha waan barbaade gochuuni. Hedduun namaa achirratti interneeta irratti kan amanaa jiru, kan kafaraa jiru sinuma jira, kan amanaa jiru baay'eedha. Achirratti da'awaa gootee sunnaa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam achirratti dabarsuudhaan ittiin gahachuu ni dandeessa. Wanni si daangeesse hin jiru. Garuu sana keessatti niyyaan ati gootuuf maaliifi Rabbiin haa qulqulleessu, hunduma keenya Rabbiin haa eegu. Yoo wanna biraatiif jecha sobanii waluma dallaaluu taate beeki fuulduratti achi deemuun hin jirtu. Garuu Rabbiin haa eegu siisana jechuudha. Wanni nuti goonu Rabbiif jecha ta'uu qabdi. Ikhlaasni akkuma amala keenya keessatti barbaadamtuu taate jecha keenya keessatti illee ni barbaadamti. Akkuma dachii irratti lafa addunyaa mul'atu kanarra deemnaan nurra barbaadamtu ikhlaasni ammas interneeta irrattis nurra barbaadamti. Gosa interneetaa hundayyuu fayyadamuun barbaachisaadha, bareedaadha. Garuu kan fayyadamnu achi keessatti wanni hundinuu mijataadha waan ta'eedhaaf wanni hundinuyyuu numa jira. Akkuma jallinni akkuma qajeelumti jiru jallinnis ni jira. Jallinni isaallee ni baay'ata. Irraa yoo gorree garuu wanni hundi khayriidha yoo jenne khayrii isaa fayyadamuu ni dandeenya. Karaa sharrii isaatiin murachuu dhiibnee khayrii isaa irraa murannee khayrii isaa qofatti haa fayyadamnu, sharrii isaa irraa haa eeggannu. Namallee sharrii irraa deebi'uudhaan, sharrii irraa nama deebisee khayriitti deebi'uudhaan khayrii namaa banee khayrii irratti nama gargaaree khayriidhaan nama jaaru Rabbiin haa taasisu. Bakka dhannetti du'aa'ii walii godhaa. Ummata musliima deeggarsa godhaa. Chaanaalii adda addaa, chaanaalii musliimaa, qanawaata musliimaa gaggaarii kana kanneen da'awaan irraa darbu, kanneen diinii islaamaa irratti barsiifamu wanna akkasii kana hordofuun nurra jira. Kanneen immoo adda addaa waan fokkataa, waan yeroo gubanu sa'aatii gubanu diraamaa fi geemii adda addaa, waan immoo ammas fawaahisha adda addaas akkasii kana bareechinee irraa eeggachuu qabna. Yoo illee dingata dhufa ta'e eeksii dha'uudhaan irraa bahuu qabna. Akka inni nu keessa hin galle ofirraa daangessuu qabna. Isa gaggaarii, isa qulqulluu hordofuu qabna. Rabbiin nu haa gargaaru. Chaanaala musliimaa hunda isaa Rabbii nama hordofee itti fayyadamu Rabbiin nu haa godhu. Garuu hordofuu qofa miti, irraa buufatanii jechuu qofa miti, itti fayyadamuutu giddiidha. Dura osoo waan tokko hin gadhiisin, osoo waan tokko achi ol hin baasin ofii keetii itti ilaaltee fayyadamtee kaatee yoo goote caalaadha jechuudha. Namni ayata tokko waan tokko namni sababaa ta'ee waan tokkotti nama akeeke man dalla alaa khayrin falahu ajruhu wa ajru man tabi'ahu jedhani waan ta'eedhaafi khayrii facaafachuunis karaa sii laafeen haa ta'u obboleessa.
facaafadhu facaafachuurraa si dhowwuudhaaf miti garuu facaasuu kana keessatti akkamitti facaasaa jirtaa jechuudhaa fi rabbiin nu haa gargaaru khayrii nuuf haa mijeessu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.